ديمتي مكنانك كسي مالك شلوري فيتو يسيا خرب بلادي نا بلا في الدنيا شتو वो वेदवार तो वनी बत्ते यो बत्ते चिट्टू लुपुनवारा काइदा आती लुपुनवा पर केस देन तब लुपुनवा तब बत्ते लुपुनवा अंगाना जिस्माली फिने की नारे कस्तानन हंगा केतु हर को जिस बत्ती इते यहां पर होते थे मुझे लेकर बता रहे थे कि बुरा तो लपटे बला देते हंगा ने जिस्माली ये ना अगर मुझे बता दवारो akka dutumali din fadanisi anjati tijega kharar nan fakinya kharar biladi nina dabaje daddabe di khara kana yo dabam tijeti khana dabu jirami tiren khana budu man khayab so abdachu sad ati pura jaati tekan ko sana di dilo ne komota samun terege nabi an sammuti jenage na qabananun isita naga adabachu da kasu goreti garu ammo wa man jabstefka yo ga dubina kuma tan alajiru kunda ndeitu mabad بلتوتي دويدا تاريخ برقمج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمال كفون يرتو تافي عمي متغيه درجلتو در الحمد لله قالت ربيتي بقى جراتن ولمانو بقى جراني سندجة كويسين بيتنجا رانتنا مالك أوتي دفي يجون كسن وانا فين كمني أنا واني كبدو دفي تكليهن كبو akkuma garaan na gubatitti jira jechuudha ammallee garaan na gubachuu isiniga maaliif abbaa gubateetu beeka jaan ammoo ha gubateen beenya halaalaa sitti qoosa sii gale qoosaan teenya egaa akkasumatti haaftuuf taatus itti haafuftu ta'uu baattus ammoo akkasumatti haaftu jenna balloo ni beektan akka mana khiyya jabsee haadha mana khiyya baasee nu baasee jee miidiyaa irratti erga baasee suuqa qabdanii ani garuu ammoo haadha mana khiyya yoon adabees yoon tumees yoon baalegii ta'es garuu haadha mana khiyyaa namni caalaatti aanus hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf ani maatu itti aanee jechuudha haadha mana khiyyaa maaliif yoo jettan namni nama adabni hin jiru garuu adabbii waliif lama yoo jettanis dhugaadha adabbii waliif lama bas gaa ni beektan shamarreen tun gariin siif beektii gariin siif wallaaltii ayyaan ani mana sii dhiisee deemee taanaan ittoo ballattee ayyaan jechuudha dhugaa dubbachuuf hedduu itti ballattee bas akka taatu dhabdeen maaliif jennaan namni tokko itti ballachuudhaaf yoo kan akka nama takkaatti qaama namarraa gaggeessu dhaqee khalaas naaf abbaa mana khiyyaa wal dadhabnee jirra anis akkanatti bu'uun barbaada jee murtee takka murteeffatee deemuudha qabu malee akkanuma namni lafaa kee COD si arrabsuuf si tuquun ammoo kana guddaadha jechuudha. Kanaafuu akkuma isin beektan ani amma waan biraa takka fillee gama kan dhufne balloon haadha mana khiyyaa cabsee baasee deemanii miti eega baasee deemeen bodoo viidiyoolee mareetiin ture deebisaas naaf hin goone naafis hin bilbilee waan akkanaatii fi waan takka illee naan jennee garuu ammoo ana akkuma inni naaf hin bilbileenitti illee anillee ammallee haareetti isarra bilbiluu barbaadan mee maal akka hinaan jiru walumaa nu bannagaa hin bilbilaa kan mantana. onogaa bilbila isaa balloo akka teessine agartanii jechuudha. Okay. Hello? Hello? السلام عليكم. Yo. السلام عليكم بلو رامي. وعليكم السلام. بلو را. ايش؟ أنا خايتي بلو رامي. أبي أجي. أنا مكانه ما تبي تسوني. أكمل ما
بيقول عجائب ربي ما لي سهل النبي تجين سيل بلير ما يصير يا خان أنا أقول لك أنا أقول له متي نما نساك أبسط النبي تامي إيه خا ما أنا نما ساك أبسط أبا ما نساك أبسط النبي تامي تي أنا أباسني نامي ركّت سيا أمتي كوي هاي نامي ركّت دوبا بدي كمان راجع بسوق زي جنب نامي تكو نما ركّتي نماتو تنسيجا يوخا نماتو سيا أمتا يوخا نمو قام سيراتو كفرتي ما يكبسيني خباخي نتي كبستري من را نما طيب هو أنت نما ركّت أشياء كذا تأكل تبغى إذا تم بري ترانا أشياء هاي جيل كيسوان تيم كاتون كوي واو ده جيل كيسوان تبغى أدانا كم تكون أكل مرة إذا سبكم نتاو وارنا بطري بيتون أنا واني فدا ورا ودو جارتي يترا ودي مالي وين جارتي نمرة ودين هو بيجي جارتي تيجا تو بيجي جارتي كيني أنا تو بيجي جارتي نما تا نما كذا ركّت أبي تيجي تو بعوضة مو بعو أنا كذا سديدي أنا كذا سديد نقول ما دي باتها لبونا ما يوباسو تاتي خباخي مالي بابتنا ما وجه مالي مباسين ما وجه مالي مجبسين مناخي يخنا خيسا مو عارف بس كبر يا ولا كش كبستي بنا ديستدينتي ميكناني كسي مالي تشوري فيتو يسي خرب بلادي نا بلا في الدنيا شتو वो वेदवादों तू वेदवादों तू वनी बत्ते यो बत्ते ऐसे तू लुपुन वाला गाइडा आती लुपुन मात्र इक्के सुन जनता बस लुपुन मात्र बत्ते बना लुपुना मा अंगाना जिस्माली फिने की नारे कस्तानन हंका क्या तू हर कोई जिस बत्ती इधे यहाँ पर होते थे मुझे लेकर मतलब ऐसी चीजें थी बुरा तो लपटे बना देते हंका ने जिस्मान ये ना अगर मुझे कोई कहा द्वारों akka duutu maaliif hin fadhanisi aan jaartii jegaa karaa nan fakkeenyaaf karaa biraatiin ni nadabajee dadhabeeti karaa kana yoo dabamte jeetii kana nadabu jira miti reen kanaaf utuu mana qayyabsa qabdachuu sati ati dura jaartii teekkan koruun sanaati dura ne komoota sammuun teekkan sabbi aan sammuuti je nageenya qabaannaanuun isii tana gaa adabachuudhaaf akkas godheeti garuu ammoo waan mana cabsiteef kaa yoo gaa dubbiin akkuma ati ammeettu kana taate kaa'oo wala garagaatsanii rakkoon qabdu sunduktee nagaa ta'aa dhufee si gaafachuu miti haa bareecheetiin dhufee si gaafadhaan bareecheetiin si gaafadha bareechee. abbaa bani biraa abbaa bani biraa. Khalas kanaan booda kana dhaabbata ta'e haa dhaabbata ati gana UN dha ganaa khalas. Ani UN na beekuli. Ati UN dha ganaa dhaabbata namaati kana dhaabbata UN itti si beeka kanaan booda siin galmeessaan siin jee. Dhaabbata nama rakkatee naaf tuqreera akka UN sani yoo nageessa rakkoon qabu. Akka UN itti garuu haa akka UN dhufeetiin si baraan siin jee dhufeetiin sitti agarsiise si bara gwaasan garuu. Akka beekatti mootuu na baruu dandeessu. Yoon ani siin barre haa ani yoon ani awwa dhaabbata kee kanaa fi akka adeemsa deemu jirtu kana yoon baruu baadhe haa ani ganaan haadha dhalachuu taa'oo. Amma taasisa waan naa godhu qabdu diboo nagatti jaartii jeetu deechee jaartii jechuun akka hojii. Dubbiin taa'addiidhaa miti ani hanganumaan sirraa baruu barbaadela walaa taa'addiidhaa fi kun nu hedduun jirtu an silaa akka jetti ammallee. Nagaawwatiin ati jechuun lubbuu namaa sira barbaanna. Jaartii teessillee taatu lubbuu nama ijjeettee sira barbaanna. Akka nuti ol duuteetti nuti sira barbaadu ta'a. Lubbuu nama shan ajjeese. Lubbuu nama takkaatii mitiiti lubbuu nama shanii na gaafattaan yoon ani awwa akka tamam wanta kan joommas gubbattiin dubbadhumaa. Isii wajjin agartee miti yoon ani mana keessa dhufee isi. Akkuma isin dhageessan kanaa jechuudha. Gumaa jaartiitti yana irra barbaade jechuudha balloon jechuudha. Ani garuu gumaa jaartiitti yaa immoo haana gaafatanii. Jaartiitti kan irratti yaanu haana gaafatu gumaa jaartiitti yaa tamam. Ammoo gumaa mana kiyyaanii cabsee fi agartee miti. Yoon ani waa meeqa balloora sharagu baadheen. Waan mana kana keessaa badi waa dhibbata yoon balloora sharagu baadhee. Mana kiyya cabsee seeraan ala dhufee cabsee lubbuu namaa niin fannisee boosiyan. Mooniin gubeesii. Niin tume. Niin hidhi. Aadii hidhuudhaafis mirgaan qaba jaartiitti yaa. Okay, yoon hin dhiyee kan fadhi godhe mana kiyya dhufee cabsee wantoo qabanni. Tamam. Awo, telefoona irra cuftee miti. Eega telefoona irra cuftee akkuma telefoona kee irra cufatte kana haa fuuldura na cuftee kana haa. Inshaallah akkasuma irra cufteeti.
akkasuma narra cufteetu maka gumaa isiisan nagaafatan boo idaadhu nama biraallee inshallah idaadhu yookaan harka keessanii du'eetiin yookaan ammoo balaa takka buusee akkasitti gumaa kiyya maneedhaa keessan nagaafatan yookaan addunyaa irratti ammoo anaa fayyaa qaba waan akkanaa kana kaa eddaan ati wannummaa waan biraa guddoo si keessa jira walloo dhugaa dubbachuudhaaf agartee miti waan guddoo kan beekamini ganaa si keessa jiraati gumaa ittee miti aboo gumaa kee ani sidha yoo na addunyaa toraa si dhabamsitee ani gumaa kee uummanni nan gaafanne kaa na laatti gumaa kee nun kafalleen akkuma tilifoona irra narra cufte kanatti yoon gumaa kee kafaluu baaddeen ayi namaa mitiin siin jee inshallah waa xiqqishuu bichaa naafse sagandii waa xiqqishuu bichaa tamam guyyaallee siif hin kannoon siin jee guyyaallee siif hin kannoon yoo dhiira taate mii manuma keessan keessaa waa gubbeemii ammaan si dhufa kun amma daqiiqaa kana keessatti ammaa matoora qabadhee daqiiqaa kana keessatti mana kee bira dhaqaatii ammaan tana guyyaa arrarraa eegaltee mana keessan keessan deemnee warra ati deemtuu sanii fi nama hundaa qabadhuuti garuu ammoo ani jaartii ati silaa gumaan irra si gaafadheetti gumaan isii si gaafadhee jirtu kan agartee miti yoo ani isii fuula kee dura si hidhee ani isii fuula kee dura rarraasii fuudhee mana kana finneen ayi namaa miti uggaasan waan aarifoon ta'e uggaasan bartamee akkamitti tilifoonaan jettu kanaa miti uggaasanis ilaalamee tamam dubbiin akka itti afaaniin qoma dhiibanii dhufanii asii mana nama qabsanii waa fuudhanii hulaa banaa dhiisanii sana hulaa qabsanii banaa dhiisanii maaltu waan as keessa jira ani agartee miti wanni as keessa jira laal haalsiin kiyyaa naaf illee jalloodhaan nama beekutti jechuudha ati garuu akka beekumsa keetti waan hunda daleeddee waan gaarii daleeddee kaa jaartii biyya fuutee irraa baafteeti fuutee mana keetti galfatta nama jaalatuuf kun barbaadda kun tiroorriseeti kun hidheeti kun waan awwa nama jaalatuufis kan yoo barbaaddi akka feeti godhime gumaa keetis gumaa isiitis na gaafattaanii abbaa barbaaddeef illee kan yoo barbaadde isillee arkaa kunoo galgala kanaan kunoo nama fidee dhalaa barbaadu fidee fuudhee si garsa manaa naqeetti na beektanuu waan hin ta'in garuu ammoo hangaan waa takka dalagutti hangaan waa takka dalagutti waan takka illee ganaan dubbadhu garuu gizee hojiidhaan dalagisan naafiti wal dubbaan uggaasan achi booda immoo eegaa waan hin barbaade dalagee booda ayyaan si dhiiseetiin jira kunoo fuudheetiin fidee mana kana si garsiisa